Yoya ashama kam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu sinin jecha oolmaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo ABO bossanittima oduu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo ABO bokkeessanitti ani falmattuu yeroo jaalattee booti. Oduu injifannoo gozoonii kibbaa gurraan dhala tokko gara 2022 irree fi gaachanni uummata Oromoo huuboon akeeka ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf tarkaanfii keessaa deebii hin qabne waraana weerartuu PP irratti fudhachaa jira. Bal'ina oduu isaatiif haala akka itti aanutti isiniif dhiyeessa hanga xumura sagantaa keenyaa wajjin turan affeerraa keenya. Oduu injifannoo gozoonii kibbaa gurraan dhala tokko bara 2022 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon akeeka ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf tarkaanfii keessa deebii hin qabne waraana weerartuu PP irratti goolelee Oromiyaa cufa keessatti fudhachaa jiru jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan korommiin kibba Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo gurraan dhala tokko bara 2022 barii barraqaa toora sa'aa 12 akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaa irraa kaasee hanga ammaatti goototni onnee sibiilaa Cibraa Soddon Booroo karaa magaalaa Nageellee Booranaatiin ganda Simmintootii fi karaa laga Guulaatiin tarkaanfii akkaan guddubduu waraana PP irratti fudhachaa jira. Tarkaanfii jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jirutti kan baaragde waraanni PP hooggantoota isheetti bilbiltee shaneen nu fixee jira. Humna dabalataa nuuf ergaa yeroo jettu hooggantoonni ishee humni dabalataa hin jiru hanga miilli keessan isin baasu baqadhaa jedhanii jiraachuu odeessi waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa irraa nu qaqqabe ni addeessa. Lola kanaan karaa ganda Simmintootiin ambulaansii lamaan madoo fi reenfa guurrattee gara magaalaa Nageellee Booranaatti fiigaa kan turte yoo ta'u waraanni leellistoota sirna Minilik kun shaneen moortarii nu keessa buufte guddoo miidhamne jechuun walitti dheekamaa jiraachuu odeeffanneerra. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni PP sirna nama nyaata Abiy Ahmediin bobbaafamee jiru yeroo ammaa kanatti Oromiyaalee kutaalee hunda keessa deemuudhaan uummata nagayaa irratti dararaa garaagaraa gaggeessaa jira. Dararaan inni gaggeessaa jirus ergaa irratti gaggeesseen boodatti uummata Oromoo nagaa mana isaanii keessa jiraatan gadi yaasuudhaan karaa gubbaarratti yaasanii karaa gubbaarratti dararaa jiran ergaa karaa gubbaarratti walitti qabatanii geeffatanii boodatti isin shanii waliin walitti hidhata qabdan waan ta'eef nuti shaneen nu bulchuu shaneen nu saamaa jira shaneen nu gudeedaa jira shaneen qabeenya keenya fudhachaa jira jedhatu sagalee keessan kennadhaa jechuudhaan uummata nagahaa kan homaa hin beekne kan siyaasarraa bilisa ta'an daandii gubbaatti yaasanii gorsa yeroo dheeraadhaan uleedhaan gorfamanii geessanii booda gabbahanii sagalee isaanii kennatanii sagalee isaanii yogguu kennatanitti ammoo sagalee kijibaan humnaan kennisiifamu akka ta'u irraa hubanne bal'ina oduusaa murataa obsaa harkaa qaba akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Buleelee Oromiyaa garagaraa keessatti ergamtoonni tiksee sirna torturaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaa qofaaf gidirsaa jiraachuun maddeen naannichaa irraa mirkaneeffannee jirra. Kaaba Oromiyaa Walloo godina Kamisee keessatti dararaan cimee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo siyaasa irraa bilisa ta'an buleelee Oromiyaa adda addaa keessatti sababa maqaballeessi shanee jedhuun humnoonni badii tiksee sirna nama nyaataa Itoophiyaa dargaggeessaa fi shamarran jaarsolee haawwolee dabalatee gidirsuun hiraarsaa hidhaa kaaniis hidhaa baasanii sooshaal miidiyaa irratti nuti shaneen feenu shaneen nun bulchuu fi kan kana fakkaatan jechuudhaan maqaballeessi borokaantaa sobaa ummata burjaajessuuf kufaatii isaanii umrii dheereeffachuuf oofaa jiraachuun dhagahamee jira. Lola sobaa fi dhidhiitachuun kufaatii sirna tortoraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu hin oolchu. Kufaatii isaatiif kan ragaa ta'u ulamaa'ii godina Walloo Kamisee waa'ee barnoota amantaa Islaamaa barsiisuun beekaman keessaa Sheekh Abdulatiif Sheekhaa Sharafaddiin nama umriin isaanii waggaa 70 ol gahee jiru ati abbaa shaneeti jechuudhaan TV Amaaraa irratti olii gad oofaa jiraachuu fi Ustaad Qaasim Ahmad jiraataa Kamisee ganda duwwaa afurii amantii barsiisuu malee nama siyaasaa keessa hin jirre jedhu warri itti dhiyeenyaan beekan garuu ergamtoonni tiksee sirna tortoraa Itoophiyaa shaneedha jedhanii yoo hidhan
arguu fi kan kana fakkaatan ragoo mallattoo kufaatii sirna nama nyaataa Itoophiyaa ta'uun ifaadha. Ulamaa'iin kun akkuma ulamaa'ii kamuu barsiisaa amantaa muslimaati. Yakka tokko hin qabu. Yakki isaa akkuma sirnicha nama nyaataa Itoophiyaatti akkuma ummata Oromoo ilmaan Oromoo ta'uu qofaaf hiraarfamaa, gidirfamaa, ajjeefamaa, saamamaa, mana qabeenya jalaa gubaa jiranii isaas yakki isaa Oromoo ta'uu qofa ta'uu maddeen naannichaa irraa mirkaneeffannee jira. Egaa badi balleessaan nama balleessa akkuma jaan ergamtoonni tiksee sirna tortoraa Itoophiyaa ijibbaata dhidhiitachuu warroota fintaaleeyyii Amaaraa ta'an Oromiyaa keessa naqee godina Horoo Guduruu Wallagga Ona Amiruu keessatti ilmaan Oromoo sadi rasaasaan rukutee ajjeesuun dhagahamee jira. Gurraan dhala 2022 humnoonni fintaaleeyyii Amaaraa mootummaa faashinistii PP'n deeggaramu qa'ee abbaa isaanii irratti ilmaan Oromoo ajjeesuun itti fufuun godina Horoo Guduruu Wallagga Ona Amiruu qarqara magaalaa Hoborraa Araddaa Faaqii fi magaalaa Hoborraa keessa gurraan dhala 2022 toora sa'aatii 11 fi daqiiqaa 30 irratti ilmaan Oromoo sadi ajjeesuun baramee jira. Humnoonni fintaaleeyyii kanaanis handaara magaalaa Hoborraa Araddaa Faaqii keessatti namoonni lama Gadaafaa Baqqalaa hojjetaa waajjira geejjiba aanaa Amiruu fi Masganaa Baqqalaa qonnaan bulaa jireenya dhuunfaa isaa jiraatu yoo ta'u, namoonni ajjeechaa sana magaalaa irraa iyya birmataa turan keessaa ammoo dargaggeessa Mitikuu Qumee ajjeesuun jiraattonni naannichaas himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota fintaaleeyyii kanaan addatti meeshaa hidhachiisee ummata Oromoo irratti lola bananiin akka buqqaasaniif ajjeesanii gochuudhaan ajandaa siyaasaa bitachuuf hojjechaa kan jiru yoo ta'u, gama biraan ammoo humni waraanaa Amaaraa godina Horoo Guduruu Wallagga kanneen akka Jaardagaa Jaartee keessaa qubachuuf torbaanota itti aanan keessa tarkaanfii fudhachaa akka jiru baramee jira. Ummanni Oromoo godina Horoo Guduruu Wallagga baadiyyaa onoota godinichaa keessa jiran humnoota fintaaleeyyii kanaan buqqa'uun gargaarsaaf kan saaxilaman ta'uu jiraattonni dubbachuun qonnaan bulaan qonna dhabee, barattoonni barnoota dhabanii akkasumas daa'immanii fi dubartoonni gargaarsa yaala dhabanii sodaa humnoota kanaaf magaalaa akka Shambuu, Naqamtee fi kanneen biroo keessa faca'anii jiraachuun dabalanii addeessanii jiru. Sirnichi du'aa fi jibbaata dhidhiitachuuf haala kanaan ummata nagaa irratti duguuggaa sanyii raawwataa jira. Egaa akkam taanuun dhabnu akkuma wallisaa Caalaa Daggafaa jedhee malaa fi falaa akka Oromootti of gaafachuun nurra jiraan dhaamsa Oromummaati. Gabrummaa tuullatanii qonnaan jiraachuu irra dhagaa bilisummaa darbatanii teessoo sirna abbaa irree sochoosanii yoo wareegaman ulfina seenaa nama gonfachiisa. Gabrummaa abbaatu ofirraa fonqolcha yoo abbaan tattaafate waaqnilleen nama gargaara akkuma ja'ani. Bal'ina gabaasa kanaa bal'ina sagantaa keenya kan itti aanu irratti isiniif dhiyeessina. Obsaan nu hordofaa nu fokkolchaa isiniin jenna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi saabskraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagayatti.